السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaalatamtoota ummata islaamaa kan fuula idil addunyaa gubbatti argamtan, bakki illee nutti hin bareenni lafti illee gurgulooytuudha. haa ta'u ergaa takka takka tan dabarsuu ummataaf qabnu yoo dhiifne bakka bareechifna ifaa itti barbaanna yoo jenne rakkoon waan dhuftuuf sanirra maal filannee haaluma jirrutti ummata keenya فأرد ما يكون sagantaan if babbareechisuutii fi sagantaa bareedinaa osoo hin tahin sagantaa ergaa dabarsuuti inshaallah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. wanni har'a irraa dubbachuuf deemu sheer walii godhaadha. naggaada maqaa jijjiiratee application adda addaatiin online kanarratti interneeta irratti namaan shawwadaa jiran. بمعنى هتم بفجيرته هتمان بفجيرته دفتة جتشودا سبحان الله. تنابي إرتي هاسود أفدمنا صاحبني كيا أستاذ شافين آدميس نموجت أرجماني ميجا أستاذ هاللي أما جرو كيسابي أما نجرو تنا بابالي جموجي بالي تنا كيست بكبيرا دبرتي جرت ومتى خيني سامون تون كرا دلالة سعودي في أسجدونا ما في أوتين إسكوبلاي يجود ورا كويتي في دبي نما في أوتين أتي كرامتين دلالهم ما في ولالهم ما في ما يجتنين أبليكيشن تولكني أمتا خنا أكا إني نجيراني كرا نجادا بكان كابني كأكان كابني afaanu makeeti namni dubbachuudhaaf nuti akkanatti duroomne nuti warra akkanaati hoggantota akkanaati dhaabbata akkanaati akka irratti hirmaatan jedhanii akka wanti Itoophiyaa tana keessa jirtu hunda barreessanii maqaa isii wajjin tarreessan. tanaan nu ergi yoo tun si bira jiraachuu baat tanaan nu ergi yoo tun si bira jiraachuu baat tanaan nu ergi jedhanii ummata nyaatuudhaaf ilkee qarachaa waan jiraniif ummanni keenya waan kan akkamitti ilaaluu qaba. keessaa dhaabbata tokko amma maqaa isaan beeku haraya amma bahee bakki inni jiraatu Umaan namni na dubbise sun Umaan irraa na dubbise. dhaabbata maqaan isaa naaf hin dhufne kabiraattu gosa adda addaatiin applicationii adda addaa ka ummata keenya saamurratti ijaarame jira. waan kana akkamitti ilaaltan meeshe yaada bareedaa fi waan bareedaa waan muhimmi hammee fi muhimmi waan akka yaachiftu dhugaa rabbii sheekha keenya ummanni keenya warri as jala jirtanillee waan kana sheer waliifis godhaa taakka lammada namni hubannoo waan taraa qabdan amma dhaabbata bittaa gurgurtaa kan naggadaa ka shawwadaa akka reefuu sheenii je amma dura waggaa ga'ee dhufee jira. naannawa Finfinnee naannawa Adaamaa naannawa gartee magaalaa Dirree Dhawaa tana Harargee Bahaa tana sirriitti uummata saame. Infinite power janiin infinite power yoo maali solar janiin namni itti seeneeti warri keessa achi keessa dalagu warri sirriitti beekullee ni jirti ijoolleen miseensa horatanii dhaabbanni sun biyya alaatii fi biyya tana keessa dhaabbata cimaadhaa waa hunda si amansiisanii ati nama hangana affeerii oguu ati nama hedduu nuuf fiddee miseensa nuuf taate sanirratti maallaqa qabdaa. ijoollee saayibban keenya akkasii maallaqa ramadanii fi nama affeertu tana biraa nama meeqa affeeran ta'anaa utti affeeranii maallaqa galchuudhaaf infinite power amma baatii 7-8 dura soomana birhana dura jechuudha itti saamamte biitti akka malee nyaadhamte. nama miliyoona takka miliyoona nama asuusii gurguree itti galchee nama dibicha horii qabu gurguree itti galchee nama waan qabu haa dhaabbadda waltee ijoollee maallaqa galchaa jetteeni maallaqa galchanii dhaabbanni sun dura wanni isinii galuu qabu waan inni dalagee keessaa siistama addaa dhaabbanni saamichaaf deemu dura horii argachuudhaaf horii baasuun dirqama. hattuun beektanii amma hanni zaman kanaa horii qabeenya argachuudhaaf qabeenya baasta. miliyoona 10 ramadaniiti biliyoona addunyaa tanarraa fudhachuu jiran jarri sun akka dalaganitti namoota duraa isaaniif seene ni badhaasan maallaqa kennaniif
yoo kuma shaniin inni seenee kuma 15 kennaniif itti deebisa kuma 25 kennaniif itti deebisa namni hundi waan kana amaneeti ibaluu fudhatee ibaluu argate jee akka namni itti seenu isaan ammoo maallaqa san akka namni ittiin shawwadamuufi uummata rarraabsanii kas dalagan achi booda eega namni hundi itti galee maallaqa waan qabu baajaaj makiinaa ayzuuzii katti gurguree jira bakka takkatti cufattee bakka seente dhabde osoo ulamaa'iin gaafii san irraa dhaabbadhaa gariin jiran osoo gariin halaala jechuu jiran akkasin namni meeqa namni halaala jee ulamaa islaamaa keessa namni halaala jee hin jiru gaafii balleessanii sheekaa tokko gaafatanii dogongorsan fatwaa yogguu dogongoratti ulamaa'ii gaafatamte akkasuma dogongoratuun wanni tun amma baalee bahaa seenteeti maqaa jijjiirrattee akkam godhan amma baalee bahaa tana keessatti carraa bitachuu jedhaniin carraa bitachuu jedhaniini gurgurri akka shari'aa islaamatti gurgurri tokko bittaa gurgurtaa ma'luuma beekamu waan beekamtuu takka gurgurtee waan beekamtuu bitta yoo salafa yoo awliqii taatellee waan beekamtuudha waan hin beekamne tabakkatti abbaa barbaaddu hin qabne onlaayinii irraan carraa bitadhaa siin jedhanii nama tokkoof lama magaalarra deemanii magaalota aanaa tana takka takkatti kaan mobaayila gurguddoo tana badhaasan kaan gartee baajaaj badhaasan kaan kompiitara ibaluu kanatti milkaa'ee jee biitti hundi itti seenu jirti infinite power santu fuula jijjiiratee amma dhufe ummata keenya ulamaa'ii waa gaafadhaa takka ulamaa'iin bakka jirtanii waan tana ummataaf ibsaa wanni bara dabre infinite power taatee biitti saamamte sun amma bifa jijjiiratee carraa bitachuu jaaniiti ummata wanta godhu jiranii gurgura gararaati shari'aa keessatti wanni tun dhorga waan ma'luuman ta'in jechuu kiyyaan baana yeen galatooma ga ustaad Shaafi waan ajaa'ibaati infinexiin maal infinex powerin sun nama meeqatu waan qabu keessatti nama torbatu ifannise maraatee waan qabu dhabee waan baankii qabu dhabee jechuudha eessatti barbaaddaati waan kana guyyaa tokko lama mallaqa wayyaa ati hoggaa galchite mallaqa siyaa galchitu nama godhadhu ati wallahi waan akkana irraa ulamaani wal gaafatanii fatwaan adda addaa deemaa ture sheekonni islaamaa walii galan qaxiyyan boodarra hundinuu itti walii galanii wanni kun haraama jedhanii amma mee wanni ati qilleensa kanarraa bittu wanni isaan namatti ergan kuduraa wahiiti kuduraa wahii waan akka kuduraa wahii namatti ergan andeen gadanatti erganii na dubbisi magaalaa tana keessa nama 400 eega galchee itti cufatanii afaan wallaalee dhiyoo tana irraa kafalantu jira gandi guutuun itti bahee mucaa xiqqaa tokko magaaluma tana keessa 400 na dhagayaagaa saamina kana yeroo kun saamamu kun maaliif laala ulamaani maa laala du'aanni maa laala naannoo keenya tanitti gaafa infineksiin jettu osoon dhagayin dubartii fi namoota ijoollee xixiqqoo fi haguma ati qabduun si wajjin naggaadaa mallaqa waan qabdu itti galchi jedhanii dirgimitti ta'a gaafa mallaqa waliin gayatee cufe diimama tuqeessa bakeetti gartamee qilleensa kana gubbatti eessatti barbaadde dhaabbata kam biiroo tam gaafat eenyu wal beeytan mee eenyu beeytee gaafatte nuti dhaabbatama baankii suuraa kaasee akka wanti tana hunda barreessuudhaaf amanamaadha dhaabbata guddaadha taniif dhaabbata guddaa ta'a ana deengadda na dubbiseeti akkana nan jee ani baluutiin je'ama dhaloonni kiyya biyya akkasiiti teessoon tiyya biyya akkanaati namoonni argamullee waan akkanaati mallaqni dalagaan teenya dalagaa akkanaati kunoo hayyoota keenya jee afaan lamaan afaan Somaaleetii fi afaan Oromootiin warra waan sirraa haasa'inaa erge obboleessa kiyya ani bakka ati na shaawwattu tana dabree nama hubannoo waan kanaa qabu an jennaan wallaahi bulook na godhe duuba waan biraan an jenne bulookuma na godhe WhatsApp irratti yeroo an silaa ummata dammaysee anillee nin gogoome jarjaree silaa akkati jechuun qabu maqaan keessan eenyu haala kamiin isin argatan akkanatti mallaqanayt akkana jettee mallaqanayt ijoolleen bakka adda addaa irraa gaafii naa dhiyeessanii jira gaafii tana ijoolleen iturtee jirti ijoolleen immoo waan kanamaa gaafatte infineksiin bade maaliif amma waan kana gaafatan hoggaaju idaa dubbiin ta addaatti dhufee jira jechuudha tanaaf obboleeyyan kiyya naggaada bakka irraa deemu hin beeyin naggaada ma'anaa isaan beeyin itti seentanii lubbuu teessanii akkan taphan qabeenya keessanii akkan taphan jireenya keessanii akkan taphan biyya ifiifuu miskiina biyya ifiifuu gartee qabeenya kawanti irra kaayachuun gahin ta ifiifuu jireenya akka ijji afaanirraa gara hattuun onlaayina gubbatti baatee maqaa gartee naggaada adda addaatiin naggaada kuduraatiin naggaada adda addaatiin akka isin hin saamne fatwaa moolamaani ulamaani islaamaa gurguddaan
warri waa'ee nagaadaa waa'ee iqtisaadaa quba qaban bakki hundi guutu bilbilaati gaafadha maal jedhama nagaanni kun baabatam galaa nagaanni akkanaa kun dhugaa warri onlaayinaa warri biyya alaa jiru waan takka hoggaa amma bilbilu jedhan dukkaanan dhaqan as ta'aniituma xalabatan asitti dhufaaf asumatti sii dhufa wanti barbaadde hagana onlaayinaa waliin gutta makiinarra kaaya meeshaa isaanirra kaaya waan ati barbaadde amma si bira fida biyyoonni guddatti akkas biyyootan guddatiin tana hattoonni akka waan guddina onlaayinaa fakkeessite ummata saamutti jira jechuudha yaa obboleeyyan kiyya isi warri afaan kana dubbattanii waan kanaan bitamtanii ummata keenya gartee dhugaa itti fakkeessitanii ummata hattuu jalatti qabaa jirtanilleen hanna san keessaa akka qooda qabdan hin dagatinaa jechuu barbaanneeti inshaallah sagantaa bal'aadhaan yeroo bal'otti wal deebina hanga sagantaa biraatiin wal galuutti nagayaan nu turaa jechuu barbaanneeti baarakallahu fiikum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh mee maal jedhu waan tanarraas namni hubannoo sirriitti qabdan namni waan tanarraa warri osoo hin beekin birrii galchee hoo akkam ta'a birri isa haa gaafatu birri isaanii birri tiyanaa deebisaa jee haa gaafatu mee birri masanaa deebisanii fi waan biraati haraam hin deebisan osoo balaan bu'een deebisa mallaqa irraa dhaabbadhaa kun naggaada sobaati haktara warra gartee waa hatu qilleensa kana hatu akkaawuntii warra akkaawuntii baankii hatu warra kanatu afaan jijjiiratan nama hunda keessaa qaban nama hunda sila biyyi tujjaaromtu biyya gurguddoo biyya gartee muuxannoonis nu dura turtee biyya akka magaalamati biyya teenya tana keessaafuu magaalaa gurguddoo irraa eegalamti magaalaa guddoo nyaattee quuftee itti dammaqanii amma gara magaalaa xiqqoo gad dabartee jirti nama tokkoof lama achi keessaanii badhaasan baay'ee makiina yogguu namni dhaabbanni sun dhufee mee makiinaa fidatee nuti dhaabbata akkasii jee magaalaa keessa deemee biiroo takka jaaratee biiroo itti dhaqan haa qabaatume yoos waliin naggaaddan rakkoon qabu yoos waliin naggaaddan nuti bakka tana je'anii suuraa fiitii wajjiniif mul'isanii haa dubbatan bakka fedhanii machuu danda'an maaltu siin gayati onlaayina diimama tuqnaa wassalaamu alaikum wanni siif isa jidduu jira bulookumaa fi bulooksi godhuu dhabu maallaqa ittiin galchinaa ifin kasaarina jechuu warri ammaan dura kennamteef warri makiinaan kennamteef moobaayilli kennameef baajaaji kennameef sobaafi isaan biyya saamuudhaaf maallaqa hanga tokko baasaniiti duraan lafatti murteeffatan. Duraan murteeffatan. Kanaafuu maallaqa argachuuf maallaqa kuni warra gartee hattummaa jajjabduu waan ta'eef asumaanitti dammaqaa jechuu barbaanneeti baarakallahu fiikum sheer walii godhaadha. Warri gartee waan kanarraa qooda qabdan ka gartee naannoo Harargee Dirredhawaa biyyoota tana keessa jirtanilleen yaada kanarratti akka barreeffamaan asirratti barreessitanii ummataaf ibsitan waan akkana warri gartee beekumsa waan kanaa qabdan kanurra qabdan jiraachuun ni mala nuti qaban nu dubbise asseentanii rakkoo isaa ummata akka himtan isinilleen kottaa warri ummata saamtan sun as jalatti waa barreessaati wajjaa soonaati wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh